Abeet nagaa keessan jirtuun akkuma akkamii kabajamtoota maamila keenya nagaa keessan jirtu bakka fayyaa taatanii nagaa keessan jirtu fayyaadha nagaa galata waaqayyoo illee jirra bakka fayyaa taatanii isinis bakka jiraattanii kanaaf nu jirra kanaaf har'a geenyeerra kanaaf maatii jaalalaa lafa jirtaniif iddoo jirtanitti nagaan araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa maatii keenya warri taatan asumaan warri maatii nu taatan asumaan laayik gochuu hin dagatina, sheer gochuu hin dagatina. Nagamuun gaafadhe ani nagamuun gaafadhe taa'e maal taate? Yesus koi maal ta'e? Nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu kabajamtoota. Maatii jaalalaa fayyoo jaalalaatii waan jiru yuutuubiin hin ta'u kabajamtoota obboleewwan keenyaa isiniin jedhaanii yeroo baay'ee dhaggeeffattoota hin jiru gaaf tokko jaan intalli tokkotti koomentii irratti obboleewwan keenya jirtuun fayyaa nagaa keessanii nu hin jirra kunoo har'a isin jijjiirulumnee dhabnee jirra. Maaluma qarumne garuu ulfaataadha. Warri maatii nu taatanii jirtanii kabajamaa isiniin jenna laayikii bichaa tuqaa ishiin na barbaachifti. Warri haaddisii dhuftan immoo sabiskiraayibii godhaa maatii nuuf ta'a. Amtuu sun ittiin irratu viidiyoo waayifaa madaamiitiin laaltu sabiskiraayibii godhaati. Na guddisaa qarree irratti ol labaasaa mataa soorsaa irratti ol labaasaa. Isinii galee ol labaasaa xiqqoo isinii fooyyeen fee. Ani immoo bassaa fakkaadheen. Ana moosii maa sobda. Ana moosii. Ennaa baga jiraattanii har'a soorsaan waan si wajjin haasa'uu qaba. Kanaaf kaameraa naabanii wajjin haasa'uu qaba jedhee itti isin dabarseera. Kunoo. Maali? Waa'ee jireenya lafa kanarratti. Waa'ee jireenya lafa kanaa maal si godhe? Waama mudannoo nama mudatu. Maaltu si mudate? Rakkoon lafa kanarratti jiru gaggalagalaadha. Namnis gaggalagalaadha waan ta'eef kanaaf waa'ee nama wanti Salamoon jedhamtu irrattiin baay'ee namoonni baay'een biyya alaas biyya keessaas. Wanti Salamoon jedhamtu isaan wallaalaniiti waa'ee wanti Salamoon jedhamtu atti hin beekan isaan. Beeku isaan. Nama dafqa isaanii cacaafi ture miti. Kanaafuu hiixachaa. Nama gargaaraa ture miti isaan. Hiixachaa turan garuu. Nama tiktook irratti ishiin innoo ishiin qilqal godhattu isaan hin beekan isaan. Kanaafuu namni maal jedha bettaa jaarsa tokkotu jecha jedha. Nama jedhe wii goonan jedhe namni sun kufuuf gaadafaa qabaadha. Eenyu jaarsa tokkotu? Wii asii jedhe tan. Yoon tanqalaaqale. Jarjarseennan kufaatisaa dhiyoodhaadha. Suutuma dheetaa nagagga'ee deema taanan guddinni isaan dhaga'amudha. Kanaafuu nama akkasuma isinis beektu kanaafuu. Siyaamaaru kan siyaada foonaan hin jettu. Harka gadhiise. Siyaada foonaan. Ana waan arguttare harka nagadhiiftu. Akkasii. Nagadhiiftaa saaketti fuftoo busii wayyu. Kanaaf isinis hidhannaa keessanii. Wanti Salamoon maal taatere silaaleen gadda heerumte torbee lama guutee yoo erga heerumte. Maalidha akkas Oromoon akkas jedha namni marii malee heerume malee. Waa'ee nagadhisiisin tuqoon. Marii malee baay'ee. Kanaafuu gargaarsi namaa sunumaatti fakkaanne gaafa guddinatti. Garuu dhugaa ta'ee soba ta'e wantichi adda hin baafanne hin beeknu. Yaa dhugumaan manatti shiikee fi wajjin jira garuu tokkoon biraatti qalabatii godhataa jira malee dhugaa ta'u biraankiidhaaf godhu haa ta'u. Maal kun biraankiin akkanaa hin jiramu? Kanaafuu qalqal yoo jedhan maal jedhutte? Kufaatiin nama dhiyoodha. Kufaatiin nama dhiyoodha maal godhaa namichi jettee? Kanaafuu isa kanaaf namni taragaggee yaada namaas yaada waaqas namni eeggatu hin badu. Kanaafuu
dafqi nama baay'eetti beera. Ani Namni laa baay'een lafa gabaanu. kufaatii sana jajjabeessuudhaaf ka'eera. Garuu wanti namni ittiin nama gargaaru sun lakki olambaa gargaarsa nama hin barbaadu lakki. Lakkee alaafinnatii keessan alaafinnatii jechuun Oromoffaa maal jedhama? Itti gaafatamummaa keessan irraa fuudhaa. Waan ufan danda'a. Innan hojjedha. Waan danda'a. Lakkee ammoo waggaa 18 taa'e. Hayi ani hin taa'u. Mucaa koonnan guddifadha. Qibir godhee. Wut godhee. Wat godheetu. Kanaaf waan akkasii. Watirraa godhee jechuudha. Kanaafuu raawwataleennaan dubbii biraata. Raawwataleennaan adatti fakkaata akka kanan badhiisee mataa luuccaa godhee gurbaan mataa luuccaa. Kanaafuu waan akkasii kanarraa namni barumsa guddaa barachuu qaba waan jennuuf kan nu asirratti dhiyaanneef. Isinillee namni lafuma jirutti namummaa nama eenyu akka ta'e gaafa lafa jirtan sanarra jiraatamu boru lafa guddaa tokko ga'uu danda'a. Jarjaruunis hin ta'u. Waanuma arganitti galuunis hin ta'u. Akkuma argatan immoo dhabuun jira. Akkuma dhaban immoo argachuu waan jiruuf kanaafuu gidduma galeessatti waan itti deeman tokko madaallachuun gaarii ta'a. Maal isheen amma gurbaan kun na dhiisa jettee deemu gaafattee heerumte yookaan yeroo kanatti fataa jettee beelloo meeqa geeddartee sanaa wajjin jettee footoo kaatee wajjin qarbar jettee tiktook irratti rushumee wajjin hojjettee maal jettee na dhiisatteeti. Anammaa samiti kaa madaaluu qabdi fakkeenya na dhiisa jechuu otoo hin ta'in madaaluu qabdi. Ariifadhuma itti galii otoo hin ta'in torban yookiin torban lamatti namni nama dhiisee qalafatii gara biraatti godhatu kun dubbii biraati. Qalafatii kan biraatti keewwataa irraa footoo ishee siinii maxxansina argineerra argitanii sirriitti agarsiisa. Yoo dhugaa ta'e baay'ee na ajaa'ibsiisa. Nan ajjana maaliif kaleessa akkana taatee jirti har'as immoo lammata waan namallee rakkoodha xiqqoo irraa hubattu waa jenneeti malee waa'ee nama dubbachuun illee hin barbaachisu ture. Illee oduu namaa odeessuun barbaannu. Yaa xiqqoo irraa hubattu jedhee ta'u jenneeti malee. Fakkeenyuma ta'ee karaa kanaatiin akka gorsaatti akka yookiin jajjabeenyatti akka nama akka shawwadamne maallaqa yoo jiraate maallaqa qabdu doolaarii lakkaa'utu tokkumatu dawwalee sii duufani sabuufani minaan lagadde jaalladhe hirriiba dhabe halkan irraaf dhaabbachaan bula girgiddaatti argachaa bulti yoo jedhe dubbii biraati. Dhaga'inaasin. Kanaafuu waan jettan of tasgabbeechati. Amma lakki dhugaa amma qalli malee kaleessa EBS televezyiiniin gargaara Itoophiyaan daggochuu jaalle innisu isaan gargaaran Itoophiyaa biyya kanaa kan jiranis gargaaran baay'ee kan boohan illee jiru umurii malee yeroo ishiin deessee waggaa 12 sadiitti deessee hin beektu mucatti bareedduu sana yoo ammas kaleessa kana taateeti waan ta'eef har'aas wanni kun yoo irra gahe fakkeenyaaf yaa dhiira waan ta'eef ammas tarii garaatti hafuu danda'a dhiira wajjin bultee waan ta'eef ammas wanni kun yoo mudate yoo maal gooti maal jettee immoo nama fuulduratti immoo kan jettee mul'atti kaleessa na gargaaru keessa narraa buufadhaa hin barbaaduu kan danda'atte amma ji'a 7 hin ta'u maaliif yeroo nani galuu ga'eedhaan na isheen alaafinnatii keessa narraa buusattee EBS televezyiiniidhaan dhattee argitaniitu waan ta'eef. Ammas wanni kun akkana taate garaatti hafe silaa maal gooti ammas mee lammata. Gara Ishiin duraa toggaaf ringuunne bidaa'imti koora. Deebitee kadhaatti deebuudha jechaadha. Dhiifamallee jettee namni koo nama gargaaru jechuun argatamee gargaaramee ija namootaa sana duratti narraa buusaatu hin ta'in galatooma waan na bukkee dhaabattaniif tokkummaa keessa. Ayi nan gargaarii naatte kashiin ofan danda'atte ofan danda'a baay'ee hin barumsas hin baradhu ofan danda'a bakka mucaa kun nan guddifadhaa jetteeti malee. Isumaanuu namoota sanaan gara. Isaan garuu waggaa 18tti hin gargaaru turan akkuma beektan birri ishees hin tuqamu ture. Kanaafuu akkas fakkaata waan hundumaafuu namni of madaaluu qaba waan godhu sanatti eenyu wajjin eenyutu mana naa ta'a eenyutu gaa'ela koo ta'a
gargaarsumaafillee eenyutu harka natti hidhata jedhee gaafuma gargaarsa fudhatuyyuu dabarsee immoo nama biraa gargaaruu ishiirra tureyyudha. Gaafa hin barbaadu osoo hin ta'in nama akka ishii gadi rakkina ishiirra geessan barte ishiin immoo nama biraa gargaaruutu ishiirra ture. Maaf nama baay'ee rakkina jala jira waan ta'eef isuma sana irraa fuute dhaabaan irraa jechuu dhiifte nama biraa dabartee gargaaruutu ishiirra ture. Kanaafuu akka yaada keetti maal jettare abiraatti viidiyootti neera sun. Kanaafuu kana fakkaata. Kanaafuu kanarraa barattanii waan baay'ee hubachuun muddamaa waan tokko ariititti galuun siifan qurxamaa jira siifan du'aa jira dhiistanii lakki gaafa birrii duute immoo gaafa jaalalaa duute jettanii adda baafachuudha. Jaalalaan malee birrii isallee maaloo naanti jedhu isallee maali isallee maali isallee maali isallee beektaa maaloo egaa akkaataa dubbiin sinjaalannaa irratti hin dheerechinu waan nu hordoftaniif galatooma dhaabi hin gaasota dhagidhaa.